Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Zeenutuub baga rabbiin isaatii kanaan isin gabbuleeyyantiya. Dhiifama mashgula taaniif bannee Eid Mubaarak kullu aam wa antum bikheer isiniin jedha inshaallah. Baga rabbiin ittiin isin gahe itti gahuun waan guddaadha. Baga rabbiin isaatii kanaan illee isin gahe buleeyyantiya. Hordoftoota kiyyaa kabajamtoota fi jaalatamtoota. Wallahi baga rabbiin ittiin isin gahe nama hedduutu duniyaarraa godaane nama hedduutu iidiin isaa qabrii keessa tahee nama hedduu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gara ofii yaammatee nummatu fadlii rabbii guddaatiin kunoo itti geennee iida kanarraa qoodamaa jirra jechuudha. Guyyaa gammachuu kana qoodataa jirra. Alhamdulillah rabbil alamin abbaa wii fedhe rabbiin ittiin gaha mee alhamdulillah rabbil alamin jedha warroonni islaama taatan jechuudha. Maaliifuu jennaan wallahi namnummaan jechuudha nu beenu namni xiqqaan kun duniyaarra hin deemne jechuudha. Osoo inni fakkeenyaaf inni akka har'aa kana akka kaleessa warri godaane ka guyyaa har'aa godaane nama tokko lama miti jechuudha. Kanaafuu obboleeyyantiya alhamdulillah rabbil alamin jechuun dirqama rabbiin guyyaan keenya hin geenyeef irra dabarsee irraan nu gahe gaafa guyyaan keenya gahe nu hundi keenyaanii imalla jechuudha. Imalli nurraan oolu waan qaniin nu hin gahiniifi malee rabbiin ammallee umurii nu haa dheeressu baga har'a geettan isiniin jedha. Hordoftoota tiyyaa baga rabbiin har'aan isin gahee baga itti geetan baga gammaddanii isiniin jedha. Maashaallah tabaarakallah. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf hedduu gammachuun guddaan namatti dhagahama har'a eeguudhaaf. Qooda kana kaa warri soomtanii irraa qoodamtan jazaan keessan maal akka ta'an hin beeku. Rabbiin guddaan jazaa isinii haa kafalu. Warreen soomin illee warri zikrii godhaa ooltanis sanuma jechuudha. Maashaallah tabaarakallah. Warri silaa danda'ee hajji deeme jechuudha. Warri hin danda'in illee rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala warri hin deemne illee ergamaa keenya nu ergee rabbiin maashaallah tabaarakallah. Kanaafuu akka nu karaa isaatirra deemnu warri hajji hin deemin illee akka soomee zikrii godhe rabbii isaatitti dhiyaatu nu barsiise jechuudha. Ergamaan alama fakkeenyaaf guyyaa san wanni ergamaan rabbillee wanni anillee warri naan durallee jedhan laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah wahdahu laa shariika lahu lahul mulku wa lahul hamdu وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير jedhanii isaan warri naan durallee akkana jedhanii anillee akkana jedhaa jedhan ergamaan rabbii isinillee jedhaa jedhan jechuudha. Kanaafuu zikrii kana warri godhataa ooltan warri rabbii keessanitti dhiyaataa ooltan jazaan keessan jannatul firdawsiin haa ta'u. Warri mootu akkuma argitanitti odumaa homa argitan malayaanii adda addaa laaltan osoo nama arrabsitan osoo arrabni keessan keeyirii takka hin dubbatin isinirra dhugee isinirraa dabres rabbi rahmata isinii haa godhu. Rabbi rahmata ofii qabu isinii haa godhu. Rahmata ofii qabu rabbi rahmata isinii haa godhu. Dilii teessan rabbi isinii irra haa dabru. Kanaafuu haa jabaannu isiniin jenna. Jabaachuu qabna. Jiruun duniyaatu waan xiqqoodha buleeyyantiya. Jiruun duniyaa xiqqoo waan taateef jireenya duniyaa kana keessa qooda islaamummaa kana eega rabbiin nu hire qooda islaamummaa kana keessatti bu'aa guddaa buufne rabbii keenya sodaanne salaanne soomanne akka rabbiin jedhetti deemne akka milkoof agartaa jirra jechuudha. Hundi keenya namni akka shahaadaa qabataa jiru warri rabbiin qajeelche. Nummoo warri dura keessatti dhalannee keessa jirru maaliif laafna? Maal laaffanna? Laaffachuu hin qabnu. Inshaallah yoo nu jabaanne warri ala jiranis warri amantaa biraa keessa jiranis hundi isaanii gara keenya dhufan jechuudha. Kanaafuu rabbitu isaan jaallatee gara keenya fidaa jira. Alhamdulillah rabbil alamin baga rabbiin isaan qajeelchee nu isaan qajeeluun ni jaalannaa. Gammachuu guddaa nutti dhagahama jechuudha. Wallahi laziim gammachuu guddaa maaliifuu namni tokko islaamummaa qabatee gara keenya yoo dhufe ni gammanna. Gammachuun nutti dhagahama. Hin gammannaaf nama sanii akka ibiddaan hin gubanne feena jechuudha. Wallahi laziim akka ibiddaan hin gubanne feena. Nuti waan nu gammachiisu garuu isuma jannata galaa mitiire nu isaaf gammanna. Onnee teenya qulqulluu onnee islaama qulqulluu mee ilaala.
islaamaa irratti maaltu na galche yoo galillee ibidda jahannam galee ofiiti gubata kana maaltu na naqe jedhaa miti garuu akkasii miti mee namni yoo islaamummaatti dhufe namni akkatti gammaduuf laala obboleeyyanti akkatti gammaduuf laala maaliifu isaa waan takka hin godhu namni amma islaamummaa qabate kun nama gammadaa fi jiru kana waan tokko hin godhu garuu akka ibidda jahannamiin hin gubanne gammachuu wallaahi laziim isaaf gammanna jechuudha isaa jahannam irraa bitame saniif kanaaf gammanna obboleessa keenya nu gammachiisa jechuudha isinii galee rabbitu nuun jedhe rabbitu namni tokko kagaraa islaamummaa keessa jiru magrib jiraate wallahi bayaadhiya jiraate kaabaa kibba jiraate sharqiif garbiin jiraate obboleessa keessanii nuun jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala jechuudha kanaafuu obboleeyyan keenya islaamummaa qabu hundi isaa obboleeyyan keenya ni jaalanna jechuudha roorroo karaa islaamummaatiin itti dhufte gonguma hin dandeenyu jechuudha abadan kanaafi jajjabaannee islaamummaa kanarratti jajjabaachuu qabna isiniin jedha obboleeyyan tiyyaa qaqqaalii fi gaggaarii jajjabaadhaa baga isiniin gahe bagatti geettan iidul aafiyaa iidul mubaarak isiniin jenna inshaallah akka gaarii akka dabarsitan kaafis akka isin itti deebisu abdii rabbi irraa qabnaan hunda kennaa rabbiin ittiin nu haa ga'u kadhufullee jechuudha kanas nurraa haqee baluu kanaafuu jajjabaachuu qabnaa jajjabaadhaa isiniin jedha inshaallah hundi keessanuu baga itti milkooftanii baga itti geettanii isiniin jedha asumarratti isinirraa dhaaba obboleeyyanti qaqqaalii jajjabaadhaa inshaallah isiniin jechuu barbaada barakallahu fiikum jasaakallahu khairan rabbi isinirraa haa jaalatu hamtu adda addaa rabbi isinirraa haa qabu biyyattii isinitti rabbi nagaan isin haa galchu inshaallah biiznillaahi ilkariim yeroo biraatiif walitti dachaana dhiifama garuu kaleessa isiniin jedha ture yoo hordoftoota